Assalamualaikum ummata gashtii naga jirtu nageenya rabbi guddaa bakka isin jirte isinii haa ta'u jechaa nu naga jara rabbi galannaa qabu akkasii hordofaa jirtan kun gadaatu biidha warroon maatii bitatan bakardee bilaan karaa chaanela keenyaa dhuftan jechaa warroon haaraa dhuftee jiraatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isin akkuma ta'an dura beekamu gadaatu biraa odeeffannoo ta'uu fi ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii turan garagaraa fi illee isin biraan gaa turreerra haddaas bifuma wal fakkaatu odeeffannoo tokko isin biraan ga'uudhaaf dhufneerra amma dhumaatti nu hordofa. Odeeffannoon keenya jalqabaa hadhaa isin qabannee dhufnee dhiyeenya kana akkuma suura irratti yookiin feesbuuk irratti namoonni hedduu argitanii turtanii jaartiin na chaatti argitan tun dhiyeenya kana iddoo ammaaf yookiin boota hin beekamne tokkotti argamtee halkan osoo bineensaan deemtu qabne jedhanii namoota hedduudhaan poost ta'ee jira. Suuraan ishee hedduu ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Namoonni hedduun sheer godhee jira. Koomintiiwwan garagaraatti kennamee jira. Garuu dhugaan jiru akkas hin turre. Haa ta'u garuu warroonni jaartii tanaa Goojjam yookiin bineensa hojii osoo deemnu qabne jedhe sun wanta isii irratti akka isin dursaniif kaka'umsa qabantu jira jedhamu jira. Dhugaan jirtu hadha baatee jirti. Haa ta'u garuu anas ta'u namoonni hedduun dhugaa yookiin soba sanaan dura dhugaa fakkeeffamee ishirra murtaa'e san akkaataa warroonni ollaa ishirra murteessanii namitti yookiin jaartisa ajjeesisuuf dubbata irratti ol qabatee waan dubbadhu qaba. Tokkoffaa irratti dhugaan jirtu yoo tokkoffaa irratti wantoonni yookiin jarri isheen jaartiin naannoo umrii waggaa 80 yoo itti nama ta'u akkuma argitan kana jaartiin tanaa halkan osoo bineensaan deemtu bineensa yaabbattee deemtu qabne jedhanii bakka isiin jirtutti uummatatti baasan. Haa ta'u garuu dhugaan jirtu jaartiin nama rakkattu yookiin nama homaa uummataa walii galtee qabduu fi akkasumas abbaa warraa nama hin qabne akkasumas ammoo ijoollee yookiin maatii fira nama gargaaru hin qabne gaaf argatte nyaattee gaaf dhabde ammoo garaa ofii hidhatee naa bulu ture. Haa ta'u garuu warroonni lafa namaa saamuu qabeenya namaa saamuu qaban dhageettii fi qarshii uf cinaa qaban namnitti yookiin jaartii manguddoo tana ajjeesanii maallaqa isii yookiin qabeenya isii san saamuudhaaf jecha ishee halkan kaatee gara gabaa deemtee daldalattee jiraachuu barbaaddu isii bineensa wajjin deemnu qabni jechuudhaan itti jedhanii itti iyyanii ergas booda ammoo namni itti baay'inaa warra gurra qabusaa waan ta'eef eessa deemti jedhanii isaan gaafatanii jennaan bineensa hojii osoo deemtu qabne sa'aatii kanatti bineensi biraa saree ishiin qofta si haftee uummanni budaadha yookiin Goojjameedha jedhamu sansee itti yaa'ee dhakaadhaan tumee ajjeesee jechuudha. Ergas booda ammoo warroonni sun suuraa isaa isii kana fuudhanii feesbuuk irraan poost erga godhaniin booddee namoonni hedduun koomentiiwwan garagaraa akkasumas dhugaan jirtullee tanumaa isheen tun Goojjameedha biyya biraa irraa dhuftee jedhanii gochootaan maddaal yookiin isheedhaaf hin malletti darbataa turan jechuudha. Kun ta'uu hin qabaatu uummata keenya. Wanta kana fakkeenyaan kam gama kootti argee jira. Haa ta'u garuu dhugaa jirtu osoo addan baafatanii yaada kennuu fi sheer godhanii akkasumas wantoota kanaaf laayikii kennanii koomentii kennuun hin barbaachisu. Gara fuulduraattis waa akkanaa kana safuudha uummata keenya. Namni dhimma dhuunfaa isaatiif jecha waan tokko feesbuuk irratti yoo poost yookiin sheer godhu uummanni kun wal lafaa fuudhee waa akkasiisan sheer godhee yookiin ajandaa san godhachuu hin qabaatu. Dhugaan jirtu namitti yookiin jaartiin nama rakkattuu akkasii turte. Haa ta'u garuu warroonni dhageettii qaban ammootu isii ajjeesanii qabeenya isii saamuuf jecha gocha akkasii irra raawwatanii jechuudha. Haa ta'u garuu amma sa'aatii kanatti warroonni akkas godhes sun gocha kana suukaneessaa jedhamuudhaan seera jala oolanii qoramuu jiru. Isheen ammoo bifa suukaneessaa kana addunyaa har'aa boqochuu dandeessee jirti. Hundaafuu dhugaa ishee rabbi haa baasu. Ishee nama jeenataa godhu jechuu barbaanna. Warroonni yaada kanaan ol qabatee qabdan koomentii jedhanii barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi